Egaa jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii dashaniin biyyoota 6 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkuma beekamu baankii akka jareen qabadhee dhufa. Itooblaakmaarket garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kanan qabadhee dhufa jechuudha. Karaa baankiitiin akkuma jedhe guyyaa kaleessa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii Dashiniin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Dashiniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isinii. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti caqasaa isiniin jennaa. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu viidiyoon koo baay'ee gabaabduudha jechuudha. Yeroo baay'ee namatti fudhatu. Warroota immoo gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif immoo faayidaa guddaa qaba jechuudha. Tokko isaan dubbada waan ta'eef isin immoo hamma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee yoo ta'e akkasuma karaa itooblaakmaarketiin ani tokko isaan dubbada waan ta'eef fakkeenyaaf karaa itooblaakmaarketiin biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii hamma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Tokko isaan dubbada waan ta'eef isin hamma qabdan saniin baay'ifattu. Karaa baankiitiin illee yoo ergatan biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani karaa baankiitiin illee tokko isaan dubbada waan ta'eef isin immoo hamma qabdan sanii baay'ifattanii irra ga'uu dandeessu jechuudha. Salphumatti keessattuu karaa itooblaakmaarketiin dallaalaadhaan hin dabale moo hin qannase moo meeqaan ol jechuurraa viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Biyyoota 20 kana akkuma jire biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii salphumatti dallaalaadhaan meeqa ta'e jechuun viidiyoo jechuurra viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firankii, Koroonaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma kanaan qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii Dashanii biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarketiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Kan saantima 50 dabalee jira, kan 20 dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa guyyaa kaleerra dabalee jira jechuudha. Itooblaakmaarketii salphumatti dabalee jira. Kan saantima 50, saantima 25, saantima 30 illee dabalee jira jechuudha. Salphumatti itooblaakmaarketii guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Saantima 2 jechuun salphoo miti jechuudha. Saantima san tolti dabalame gara birriitti jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu salphumatti guyyaa har'aa itooblaakmaarketiin dabalee jira jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Har'aarree Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantima 93 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 46 fi saantima 91 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantima 88 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 96 fi saantima 29 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantima 35 kan itti aanu Hoomar riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantima 11 Duubaay dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantima 81 akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 40 fi saantima 08 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantima
90 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyyaalli karaa baankiitiin baankii dashanii birrii 39 fi saantiba 24. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 24 fi saantiba 46. Baareen dinaarri tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 26 fi saantiba 50. Salphumatti shilingii jechuudha. Birriin baariin tokko birrii 400 fi birrii 26 fi saantiba 50 jechuun shilingii jechuudha salphumatti. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yuwaan tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 56. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 72. Paawundi Starlingiin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 62. Akkasuma immoo Paawundi Starlingiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 34. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 60. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii dashanii birrii 100 fi birrii 70 fi saantiba 42. Kan itti aanu Swiss Baankidha. Swiss Baankiin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 65. Koronaan tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 10. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 82. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 38. Yemen riyaalli tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 73. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruubeen tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83. Kan itti aanu Paakistaan ruubeen tokko karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 50. Jahaan sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Egaa salphumatti karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa akkam biraamu kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut jirtan jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii tokko gabaabumatti jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabii jirtanii jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Akkuma jedhe birriin Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Yemen guyyaarraa 0 saantiba 67 jechuudha. Waan baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatti gadi jedhu. Birriin Paakistaan irra guyyaarraa 0 saantiba 56 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Salphumatti birriin Beerut yookaan Libneen jechaadha. Paawundiin biyya sanii waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Keessattuu warroonni Joordaanii fi Beerutii jechuudha. Joordaanii fi Beerutii madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itobilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 93 reeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Doolaariin tokko guyyaa har'aa kana waan ta'eef jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa baankiitiin immoo baankii dashaniin immoo jechaadha. Birrii
karaa baankii dashaniin jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa birrii 100 fi birrii 46 fi saantiba 91 jechuudha. Salphumatti kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha salphumatti. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaarii 3 maqaa dhahee jira. Awustiraaliyaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Ameerikaa doolaarii jedhee jira. Akkuma jedhe isin kan ittiin herreeggattan jechuudha. Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga nuti deemnutti nagaa ta'a.